akkuma nama tokkotti natti ergate nama nan beeku natti ergate isin galee gaafa inni natti ergatu siifuu dhiifama waa taate san waan samoona deemaa jiru kana waa nutti aarteeree naan jedhe jennaan aaruu maalii fananniisa garuu ammootu wanni deemaa jiru karuma lamaan waan ta'eef maal gochuun qabaan jedheen waan bira maalin haasa'u qabare si jambar namni warra nama ajjeese wajjin taa'aa jiru sibicha miti takka enu efi fi ati siifuu lenna obsa daqiiqa takka qofa wanni an gurbaa wajjin geema taphadhellee hin jiru wanni an gurbaa wajjin caffarellee hin jiru achiin cha'unaan jedhee ba isiin ammoo kan isiin jettu gurbaan mana banatee beerri arsii natti ergadhaa jennaan ishiin deemtee itti ergattee naan jette an kana mara rakasa ta'eetiin wogguu namni ganda namaa xiqqeessu inni ijoollee arsii ergadhaa jennaan ishiin akka isiinti fudhataa jirtu ijoolleen arsii beerri arsii ergadhaa gastii jennaan itti ergattee deemtee wajjin teessee haasoyte sanuu maasika alanshaa jetti amma baka amma siifuu wajjin takkaan oofsiiti anillee ittiin erganne siifuu ifama wajjin takkaa miyuutii nu qabiiti kiyya namni moodeetara qabu eenyu ikram online shop tajetu tan ol galcha siifuu atis yeroo nu si dubbadhu sin jenne malee dubbattu isinis yeroo nu dubbadhu jenne malee dubbattu no ani sinatti ngakina amanuma isitti isimiti ikram online shop ol galcha la siifuu bari la mucattiin haati gastii bante wallahi namni miskiin akkasiin jiru ummata kaa wantu beera kaa wantu itti fakkeesse siituu narra haasaa jira kan itti fakkeessanii way hitan sittani ma firo ati jala turte atillee komantii barreessaa turte itti kolfee jabaadhaa fooloo naan laqqamadhaa jedhe sunuyyuu urga isaan na arrabsanii geeffatanii kaanii xee fooloo naan laqqamachuuf na arrabsaa jiran malee Oromoo kutaa 11 keessa warra si komandoo keessa isii qofti maaltu itti dhagaame haayuu fi beekaa meeqa jira yoo argan jarri maanarraa naasoyne isiidha kaadhu badii kiyyanatti namni moodeetara qabdu galchi ikram online shop tokko barreessaa jirti ni siidhaadha erga dhadhiin gasti keessatti tara qabda xayyiba harkisime gasti keessa ergadhu طيبة سي لا موديتر سي خني ميوتي كبد إكرام أوكي كيا ويه أكم غون فرا دامي كيا أنا كم تي كيا برا كيا أسمع جرا برا كيا لين أسمع جرا amma siifuu nu koo dubbiinu kennadhu isin ilaalaa jedhaan jira siifuu waa himaa kiyyuu dhiifama siifuu lubbuu ani yeroo duraanii wallaahi billaahi isiidhaan walloltee isaan jiru jedhi kaa inna isin illee nama lafaa ka'ee nama tuquu mitiin beekaanii ani wallaahi yeroo duraa dhiini dhibba nagari ummata kana ol galchitee waliin hin taa'in gizee meeqan sitti yeroo akkana ummata waliin qabdee teessu kana deemtee abbaa biraa feetee waliin waa shakkalachuu dandeetta sii galee akkoo an sitti aara innaa deebi'amoo jechuudha waan isin jaa irra hin tarini amma ana wal isi araarsaayyuu. Ani foon ilmoo kiyyaa ani muntala sana mucaltina malaali akkaawuntii isaanii shuut godhadhee jira. Ani hammaa miti osoo laali mootummaan biyya kanaa dhufee rasaa sanatti qabee mucattii sanaa wajjin araaraminaan jedhe nama foon ilmoo kiyyaa nyaate naa godhu haadha kiyyaa isniin godhu. Anatu beeka waan jarri naan jedhan sagalee jaraa qaba. Akkamitti amma kiyya jara araarsaa jedhi baalagee ijoollee birrii dubbata akka nama kafalateetti algaarra deemteeti waan argite hojjetaatiin arraba nu dhedheerattu sannutu of kabachiisee isin jara araarsa. Walumaan ta'inni araarsa araara duraayyuu qoy araara duraayyuu wanni dursumaa inni beeyta wanni siifuun haati shanee jettee himattu kuni umuliinaa yookiin seenaa faashinii bira hin jiramoon jiru jennee haa gaafannu irraa barru. Waan kana addaan baafadhaati dhiifama jiru mata qartii yeroo kana kente ayyee dubbadha. Laal tokkoffaa isin kajetteeni mucaa ijoollee qalaa ture isa wajjin gastii barattee teettee haasawaa turteeni ana kana ajaa'ibdee
siifuudha jette. Siifuun isii kam jennaani siifuu haadha shananii sanii wallahi komentii isii wajjin isinitti agarsiisaa jettee iskiriinshuutii isii fuutee baastee jechuudha. Achi allaaggataa ijoollee mucaa akkasitti nutti aartan hiree jennaan lakki maal isinitti aarrallee miti gara lachiyyuu badiin hin jira jettee maastika alashaa teettee allaaggatti jennaan ijoolleen arrabsuu eegalan. Achumaan ijoollee isii wajjin fuunee suuraa isii gaggaragalchina jennaan yoo rabbii fi rasuulitti amantanii suuraa ijoollee isii hin fayyadamina jette. Warri seenaa faashinii beektan hundi keessanuu hin jirtaniini miti ijoollee daa'ima namaatti miti jechuudha. Isin nama guddattillee hagam akka isin darbitu hundi keessanuu hin beektan jechuudha. Isin galee achi sheer itti godha maaliif akkasiin akkas jette hin gaafannaa yoondoom jedhan. Baalii ijoolleen kan dhufe asitti illee isee gadi bu'e isii biratti illee dhufe akkasumatti isaa tureeni. Isin galee hundaafuu haadha shanee ati wanti tokko adabafachuu qabaattu viidiyoon hin jirasan tiktokiin rikoordiin godhame viidiyoo gadi fidiiti yoo isin ijoollee tantiitoraa isin dubbatte wallaahi laazim aanatuma suulaan waan isin ijoollee kan keetiraa dubbatte hin jiru namni rabbii fi rasuulatti amantanii suuraa daa'imman isii gadi hin maxxasinaa jedhaa turteeni sii galee ati araaramuu fi araaramuun isuu waan biraati haqabeettee ammootu waliin ooduun waan biraati isin kajette akkamitti namticha haati tokko ija kiyya na balleessan jettee boo'u jirtu namticha isa wajjin seentee namtichi kun diina kutaa takkaati mitiin ka kutaa kudha takkaati ka Itoophiyaa guutuuti namtichi kun namicha kana wajjin akkamitti seenti jette namicha kana wajjin osoo inni qalaa jiru iyyuu itti seenuu danda'ani mirga kiyya yoo ati jette sun ala keefii kan keeti kuni badii ta'uu danda'an garuu isin ijoollee kan keetirra waan na barbaadde qabadhee quraana qabadhee danda'ani ijoollee irraa hin dubbanne. Haasaa kanaa hin haasa'in mana kiyya keessa teessee waan ofii gurra keetiin argine akkas jedha ati kaan magastii isii keessatti na arrabsaa turteemi. Gastii gubbatti na agarreen gastii keessa hin jiru na dhaggeeffadhu siifu hawwannaa jiru. Qalan jedhin ka dura adda baafadhu warra qalanee wajjin keessee fakkeessee. Lakki akkasiin jedhaa jiru warra akkas godhe mucaa warra akkas godhe san keessa. Dhiifama naa godhaa bakka. Isimatu akkaawuntii biraatiin dhufe sijjammarsiifu. Warreen godhinaaf. Isima akkaawuntii biraatiin dhufe. Ammoo ani sagalee warra na arrabsan hunda isaaniitu iyyuu sagalee isaanii waraabbadhee jira. Isin ifan hin maxxansa boru akkaawuntii isaaniillee suuraa isaaniillee hin qabu. Ani manguddummaa tokkollee hin barbaadu. Isin gandaan dhuftan waan ta'eef abaayibochi anfirallee hin qabu warri ammoo asirratti naaf dubbachaa jirtan galatooma ulfaadha. Ilmaan kiyya isin arrabsitaniif homaa yoo wanni isaan ta'an hin jiru. Duraanuu qaraayyuu madaa baay'ee baadhadhee rakkoo baay'ee baadhadhee ilmoo kiyyallee asiin gahadhe waan ta'eef ilmi keessanis baga na fuudhee ilmoo natti dhalchee deemee rakkoo miti ani ilmaan isinirraa argachuu kiyyaaf ittiin saalfadhu. Ilmoon kiyya ammoo kan isin siifu muti godhatu yeroo miira geessisan muti godhatu. Isin shawaa dhaqanii kaadha isin. Siifu la siifu takka na dhaggeeffata. Siifu dubartiin akka aadaa kennaati jechuun bakka itti dhalatte osoo hin taa'in bakka itti dhalteen waamamti nuteen nattiin si beeyna si galte abbaan fedhe ta'u fiituu kan beeyni waan fedhe haa haasa'u irra laallatiin ka'u fiituu hin beeku namni martuu bakkuma dhadhaabate muka silkiitti wal kase nama ufse'a si galte wal beeynani. Akkaawuntii biraatiin dhuftee anarratti ragaa baatu si galee na arrabsaadhaa ችግር የለውም. Ani yoo arsii hin taane yoo arsii ta'uu baadhee ka arraffamu taate yoo ka ilmoo kiyyaan arraffamu taate rakkoo hin qabu ani sagalee ishiillee guutuun hin qaba ka hiriyaa isiillee ka waliin na arrabsaa jiran rakkoo hin qabu ani sagalee isiin hin qaba ani mucaa wajjin taa'ee yoo badii wayii balleessee yoo kutaa namaa arrabsee yoo ammoo waan du'a sanirraa yoo haasa'e ani rakkoo tokko hin qabu badiin hin fudhadha. Ani ammoo Oromoo kutaa 11 hunda isaaniitu ija tokkoon laala ani poolitikaawii miti sini galee hawaasa Oromoo kutaa 11 yuun hin jaaladha mara isaatu ija tokkoon ni laala.